Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii hordoftoota keenya nagaa fayya qabdanii isiniin jecha. Dammoo kaleessa viidiyoon isinii waraabne irratti hedduu viidiyoon keenya yiitaa waan hin argatiniif viidiyoo kanamee sheer nu godhaa, laayik illee nu godhaadha, sabskiraayib nu godhuudhaan nu jajjabeessaa, nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Dammoo har'aan tana waa'ee qoricha maltii viitaamiin jaamu jechuudha. Qoricha appitaayitii fedhii nyaataa kan dabalu miidhaa isaatii fi bu'aa isaa namni akkam akka fayyadamuu hin qabne, namni akkam akka fayyadamuu qabu adda baasnee kan isinii himnu ta'a waan ta'eef dammoo barumsa takka waan beeknu walitti himuun rakkina hin qabu yaada jiruuf gama keenyatti as dhufne waan takka walirraa yoo baranne gaariidha yaada jiruun qaba. Kanaafuu mee laayikii fi sabskiraayib nu godhuudhaan nu jajjabeessaa gaa maal rakkoo qabu. Isin dammoo achi yooni sabskiraayib naa gootan ana na fayyada waan ta'eef isinirraa mee maaltu isinirraa qannasa? Quba kanaan gaxxuunee yoo wal fayyadne maal rakkoo qabu? Kanaafuu mee sheer waliif godhaadhaatii na jajjabeessaa, na cinaa dhaabbadhaa. Dhukkuboota qorichoota hunda isaa kan waa'ee isaarraa akkaan isiniif haasa'uu barbaaddan hunda isaa koomentii kee jalatti naa barreessaadhaan isiniin ja'a. Dammoo nu jajjabeessaa piliis, nu cinaa dhaabbadhaa. Laayik, sheer godhuudhaan koomentii godhuudhaan nu jajjabeessaa, baay'ee isin jaalannaa. Viidiyoo itti aanu irratti isa kana laalee jechuudha hangam takka iyyitaa akka inni qabaatee fi viiyuu hangam takka hanga qabaatee waa'ee qoricha maltiiviit taabii jira, maltiiviit shirooppii jira, hunda isaa qabadheetiin kan isinii dhufu ta'a. Shirooppiin kana kun argitanii kaachii gubbaarra jiru kana laa maltiiviit kana waa'ee isa kana qabadhee isinii